Abbaan ta'eera wajjin jiraatu kunuutti kan bu'ina. hafuura koo namni dhaga'u wallaahi na bira jiranii fi miti. Rakkina koo kan eeguun abbaan ta'e na hokkee dhaabataa. Ashir bakka bu'ina bu'ina. Tijjani wajjin cabaa. Halkanii guyyaa wajjin cabu. Ruwan wallaahi amma kafanaa illee amma uffata waa hin uffatu. Jechuun amma dadhabe. Bu'ina ashiru. Sheegaanii fi jimmaanaa baatee fide wallaahi. Saamunaa dirasii immoo wallaahi ijoollee safaraa naannoo achi immoo kun amma sana dirasii baatanii nu fidu jechaa. Alhamdulillah rabbil alamin adaan nu ga'eera rabbiin. Garuu adduma carqi uffata kana keessatti immoo ilaaluun keenya ni himaa rabbii alhamdulillah. Kanaafuu amma gidduma falala nu dhabnee gara keessatti baqannee furmaatuma keenya nuuf furmaatuma akka furmaata argannu jechuun barbaada. Maqaan abbaa mucaa kana Muhammad Abdallaa jedhama. Maqaan haadhaa Faakiyaa Naasir. Tu aaran galfatiin halkanii guyyaatti dhaga'anii waggaa 8 namni gattuufaa jedha geessi yaddii bakka tokkotti gatifaa jedhaa ture cinqamtii hadhaan gaatte sirraas rabbiin haa jaallatu. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bilbila yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan nu bilbilamaa turerra dhaabbachuudhaan har'a magaalaa Jimmaarraa kaanee gara aanaa Gommaa ganda Bashaashaa baadiyyaatti imalle. Achi dhaqnee ogguu jennu waan ajaa'ibaatu ta'e. Innis maalinni yoo jettan kunoo viidiyoo kanarraa daawwadhaatii rakkoo hamaatu nu qunnamee jira waan ta'eef ummata keenya nu gargaaraa nutti birmadhaa jechuudhaan haadhaa fi abbaan daa'ima waggaa 8 kan jismiinsaa guutuun shalalee jiru kan hedduu dhukkubsatu qaamni guutuun kan hin sochoone maatiin kun waggaa 8 guutuu waliin rakkataa kan turan nu qaqqabaa jechuudhaan gara ummata isaaniitti rakkoo kana as baafatanii jiru. Mee walumaan hadaawwannuu isin martinuyyuu hanga sagantaan kun xumuramutti mee nu daawwadhaa isiniin jennaa waan qabdanuun bira dhaabbadhaa. Namni obboleessa isaa gargaaree rabbiin isuma gargaaraa ofii keessanii namni jettan maatii kana gargaaraa isiniin jenna. Har'a bakki nuti jirru aanaa Gommaa ganda Bashaashaa baadiyyaa jirra. Dhimmi bakka kanatti nu argamsiisee jabduun zaa kanaan fidees nu dhaabe dhimma nama kanaati. Jarri kun kunoo haatis abbaanis maatiin biyyi sheekni biyya kanaa. Namni isin argitan kun mucaa xiqqaa har'a waggaa 8 geera. Olkee dhaabbachuu hin danda'u. Dubbii isa kaan jaruma maatiitiif dhiifna. Mucaa sabiyyummaadhaan qabee hamma waggaa hadhaatti maatiinis wajjin rakkatanii wajjin cinqamanii ollaa wajjin cinqamee utuu hin rafin utuu aaran galfatiin halkanii guyyaatti hadha ga'anii itti cabanii rakkina isaanii nu azansisee jira. Ammas akka ta'etti akka jarri gargaaramanii amma adeemsii keessan hadhaa kun bareechee akka waan mucaan fayyeeti nuti qixxee keenyatti gammachuu nutti dhaga'ame akka waan mucaan fayyeetti gammadaa jiru nuti. Mucaa kana gaafadaa haatitti cabdee abbaanitti cabee qarshii tokkotuun qabaatiin cinqamanii ollaan illee maatii wajjin cabeetti jira. Dhagaa kun akka waggaa 8 ga'eera mucaan kun kan baatamu rafanu halkanii guyyaatti ta'anu. Wallaahi waan biyyi kan keenya nu wajjin argaaru jechaadha. Rabbiin nu gargaara. Amma ji'a afurii fayyaa sanaan booddee akkan nu jalaa ta'e. Kanuma naasaa kanuma aanko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waggaa 8 kanatti mu cinqamaa jirra. Dargaggeessi saamunaa dargaggoo inni gargaaraa jiru mucaa kanarratti. Wedaan riyaan isaa waan mana barumsaa oolanii jedhan kan obbolaa kooti riyaan isaa mana barumsaa oolanii galaaru. Rakkoo fayyaatiif kana harii teenyee kun amma wanaatti. Amma ji'a afurii daa'ima isaa fayyaan baataan ture sanaan booda immoo guyyaa tokkollee muqanneen beeknamu namni gargaarsa nu godheera. Abboon kunis waggaa meeqan wajjin cinqamaa jira. Eessumanis birrii madayyii qoricha kennaa turanii isheen keenya kun gaddaatti naa cinqamaa turanii halkan dhaqeen hirribarraa kaasaa halkan gaggabee deebuu dinnaa. Amma gaa kanarratti isinumti waan ta'e gootanii
nu yaalchiftanii nu hunu. Guddina mun dhaabne takka. Guddina dhaabne guddina dhaabne. Dhagaa kunoo jara keenya argatanii haatiinis abbaanis akkanatti Kun akkuma kan hirriballee taraa rafnaa guyyaallee taraa gadi baanaa jedhaa jiranii qaamni isaa takka bakkee hojjetu hin jiru. Taraa wal hirkaa baachuudha. Namni kun nama guddaadha. Nama sabiyyii wayii ta'e takka xiqqaa ta'e naani miti. Nama umurii waggaa 8 ga'ee jiru. Akkasitti nama kana akkanatti baatanii ofitti qabanii taraa agartanii hirriballee taraa rafanii manaallee taraa ba'anii nu gargaaraa jedhanii abbaanis akkanatti dubbachuu dadhabanii haatii maatiin rakkina hedduu keessa jiraatanii waan qabnuu fi waan jireenya keenyaa fi waan ittiin jiraachifnu waan ittiin yaalchifnu kulli isaa of hirkaa fixannee dhaqqabnee jirra haga dandeessan warri keessaa salaat nu bira dhaabbadhaa isiniin jedhaniiru. Kallattii dandeessanuun gargaarsa akka nuuf gootan. Bakka kanatti hadhaa miidiyaan barakaa argame rakkoodhuma uummataa baasuudhaaf mucaa kana agartanii yaaluudhaaf mucaa kana bira dhaabbachuudhaaf mucaa kana agartanii naa yaalaa jechuudhaan maatiin kunis akkumatti bu'aaran akkumatti rakkataaran kun uummanni naannoo sunuma jira. Waa hedduu keessa ba'an jedhee egaa waa'ee jaraa dubbataara. Jabaadha waan ta'eef kallattii jirtanuun akka nuuf gargaartan isiniin jenna. Hundinuu itti ilaallatee itti dhibbamee itti rakkatee dhaabbattanii akka wallaansiftanuu qabdu inshaallah. Xiqqoo kana waraabamuudhaaf abdii guddaa irraa qabna jiraaranii. Isin immoo kana achitti waan guddaa gootanii akka nu gammachiiftan rabbiin gammachiiftanii jaras gammachiiftanii rabbi isinitti gammadee jiruu keessan akka gammachuudhaan jiraattan isiniin jenna. Namni abbaan namucaa kana wajjin naa wajjin rakkataa turan naa wajjin gargaaraa turan naa wajjin miidhamaaran jedhanii illee galateeffataa bu'aaran nama kana. Jarri kun amma inni jirre irraa haasa'an waan bicuusiitti irraa haasa'amte gizeenis gabaabbatee jennaan kan haasofne malee dubbichi waan hamma jedhame haasa'amu miti waa ilmooti dubbiin mixiin ciniinnaan hin iyyuu mucaan kun mixiin ciniinnaan iyyuu hin beeku beeleera jechuun hin beeku dheebodheera jechuun hin beeku asii kaanii amma dabuubitti matoorarte kana qabne deemne amma dabuubittiin fayyaa tasfaa argatanne torbee tokko itti caalaa rabne dhufee mucaa. Achumaan itti deebi'ee jechuudha. Jarri kun bicuu himatan halkan tokko gurjaan halkan tokko caatii qaamaa bula deebi'u guyyaa meeqa nama raasaa waggaan 8 immoo hammam nama raasaa jabaadha dubbichi kun jabaadha rabbumaaf beekaatti kennine dhiibna. Maa kunooti manni isaa asuma manni isaa na bira jiraata maa wajjin jiraata. Nama itti kaamtu kun sa'aatii 24 gajaramaa taa'udha. Saamunaan ta'u qanii tokko oolchuu paampaasiin an jira ammuma. Namni waggaa 8 paampaasii keechuu jechuun nama jabaatama hin nyaata hin dhugaa nyaachuun didula dhuguun didu hin nyaata hin dhugaa jiruu irratti immoo rakkoodha. Wallahi akkas. Kunoo imaamni biyyaas bakka kana jiru, sheeyni biyyaas bakka kana jiru, ollaanis bakka kana jiru. Rakkoo jara kana dadhabanii akka naannoottis akka dhuunfaattis gargaaranii ammallee bira jiranii hattaa sadarkaa mucaan kun akkuma mul'atu mucaa waggaa 8tti kun nama waggaa 2 olitti baay'een taa'u waggaa 2 iyyuu gahu paamparsiin kun nama waggaa 8 irra taara. Waa hedduu isaa kun akkanatti jira yeroo hunda akkanatti baachuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee mucaa kanaa waan bareechee nama agarsiisudha. Ji'aafu qofitti qajeelaan baatteetti. Ji'aafuun booddee wallaahi ollaan kooti ani imaama biyyaati maqaan koo Shiyaanas abbaa fi xaayirama. Mucaa Ubaydaa Muhammad Abdallaa jedhama kan mucaan kufatu kuni. Gaayyaa dhaqaa ittee harkaan dhufee lafaan akaasu ribara nakaasanii nana qeetti qaree deebi'a. Iddoo jabaatis immoo gama sheekaa fudhee naqa ofii kootii fudhee dhaqaa jaraatiin fudhee deema. Itti cinqamaa turre hamma yeewwana jarri garuu galgalaaf ganama harkanii guyyaa yeroo hunda bira nabaman nam tokko bira nabamu hamma waggaa 8 kana jechuudha. Waggaa 8 amma dhaloonni isaa waggaa 8 annayyaa daddabareechee nabatti dhalate nan beeka bareechee ollaa mana kootitti isa kanaaf akkuma kanatti argamta jettuma dhuftanii nu haasii keessan akka waan mucaan fayyatti gammanneerra nu gammachiise bareechee dhuftanii jettuma namni akka nama akkanaachi qabna islaama akkanaachi qabna ta'ee dhuftanii jettuma rakkina keenya dhuftanii nu gaafachuu keessaniif wallaahi bareechee jazaa keessan rabbiin jannata isinii deebisu. Waa tokko waan jedhee himannu hin qabnu. Uummanni islaama jedhamee maqaa laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhee jiru akka bira dhaabbatu. Humna mucaan akkuma argamaa jiru kana
hin dhaabatu hin taa'u hin ciisu qajeelaan hin ciisu yeroo hunda jechuudha kunoo mucaan akka maagama kana jireenyi mucaa kunoo kana jechuudha islaamni bakka jirutti akka bira nu dhaabatu kabajaaraan maqaa rabbiitiin isin gaafadha inshallah rabbi isin biraa dhaabatu. Guyyaa irraa asitti argamtanii uummanni musliimaa marti miidiyaa musliimaa bakka jirutti mucaa kana hanga danda'ameen hiyyaalla hanga danda'ameen dawaa goonaaf jettanii asitti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isin kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya maraati. Miidiyaa musliimaa asii miti hanga Itoophiyaa addunyaa muluu irratti marsee waan jiruuf mucaan kun maqaan isaa Ubeedaa Maammadoo Abdallaa jedhama. Hin dubbatu hin haasa'u. Nyaata illee gahaa harkaan afaan kaa'an malee ofirraa nyaata bichuu tokko illee gadi fudhachuu hin danda'u. Qoleen isaa qunceeffame jechuudha. Akkasumas ollaan haaliin lamaan daa'imman keenya irratti argamanii yeroo hunda dawaa nu godhaafii jiru. Yaala kana argatee fayyuu fi hin dandeenye jechuudha. Har'a immoo inshaallah miidiyaa musliimaa irratti nu argame guddoo nu gammachiise akka waan dawaa argatee ol ka'ee deemaa jiruuti ulfaadhaa galatoomaa. Miidiyaa barakaata irratti nu argame lammii musliimaa maraa waan ta'eedhaaf ulfaadhaa galatoomaa jiraata. Waan gargaaramuu qabuun akka nu gargaartan. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Namni muuminaa akka qaama tokkooti kal jasadil waahid jedhani yeroo qaamni takka irraa dhukkubsate namni takka yoo qubni irraa dhukkube hin rafu. Yoo iji tokko dhukkube ija tokko dhukkube garuu qaama fayyaatu hirriba malee itti bula. Akka kanatti nabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nu fakkeessanii nama muslimaa akkanatti fakkii kaa'anii. Kanaafi obboleeyyan kiyya bakka kamiyyuu teessanii peejii adda addaatiin karaa feesbuukaatiin karaa tiiktokaatiin karaa yuutuubaatiin karaa gartanii jiru hunda isaatiin intarneetii fedhe hundaan nama kana waan dandeessanuun gargaaruun waan dandeettii keessaniitiin bira dhaabbachuun maatii akkamsiifachuu dadhabee manatti galee qoricha aadaatiifis deemee manatti galee waa hundaan laafanii ollaan hattaa hanga saamunaa bituufitti jedhan hattaa hanga paamparsii qarshiinsii xiqqaa kana deeggarree bira dhaabbachuutti jedhanii maatiin hundi maaran imaamni biyyaa sheekni biyyaa ummanni naannoo hundi akka kanatti jira. Kana keessa dhaabbatanii haga kan sagalee isinii ta'uu keessaniif isinitti gammanne jedhaarani isin immoo akka isin waan kana galmaan geessan inshaallah abdii qabna. Waan kana jabeessitanii itti yaaddanii bira dhaabbattanii mucaan kun akkamamee qalbiin haadhaa fi abbaa akkanatti boo'ichaa fi imimmaaniin yaaddoodhaan cabe. Hattaa namni harkatti dadhabee isaan hin dadhabanne namni biraa harkatti dadhabee bakkuma gatanutti illee hin gattanu haga jechuu waan qabnu mana keessaa fixanne waan qabnu itti gurgurree kallattii hundaan itti deemnee cinqamnee dadhabnee irra waan jedhaniif kallattii dandeessanuun bira dhaabbadhaa. Akkuma hadha dhuftanii nu gammachiiftaniis nu bira dhaabbattanii hadha nutti mul'attanii galuutu hin ta'e hadha dhuftanii nutti mul'attanii nu gammachiiftanii galuu qofa utuu hin ta'in qaamaan nu bira dhaabbattanii jara kana bira dhaabbattanii akka hadha rakkattanii isin miidiyaa dhuqqee keessa dhufnaan dhuqqeen illee baadiyyaatti isin hadha hidhe kunillee seenaa guddaadha. Amma samaanaa keenya fuutanii akkuma hadha nu gammachiiftan nu bira dhaabbattanii isinuma wakkalannaan isinumatu nu wakkalama akkamsiisee rakkoo ta'es nutti himtanii nu gammachiiftu isinuma wakkalanne. Isaaqiin wakkaladhe egaa akka kan kootti aftaasifadheen Isaaquma hin kaadhee kanumaan baddaa. Ani hin beeku waan hin beekneef Isaaq akkuma hankoo ta'e ana ta'e waan argamu waan rabbiif jechan argamu walitti qabee akka mucaa kan qoonaa yaalamu kan na taa'e Isaaquma hin